Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya har'aaf qabannee isin dhageessifnaam. Qaroo Miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun karaa koomentiitiin yaada keessan nu biraan gahuun dagatinaa isin jennam. Bara kana hanga ammaatti albuuda gara alaatti ergamerraa doolaarri miiliyoona 300 fi miiliyoona 85 argamuun himame. Bara kana hanga ammaatti albuuda gara alaatti ergamerraa doolaarri miiliyoona 300 fi miiliyoona 85 argamu abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa beeksise. Qabeenya albuudaa sirnaan hoogganuu fi sirnaan hoogganuun itti fayyadamuun dinagdee raggaasuu milkeessuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu hoogganaan abbaa taayitaa albuudaa Oromiyaa Dr. Namarraa Gabayyoon ibsaniiru. Albuuda kiiloogiraama 3,435 baankii biyyaalessaaf dhiyeessuun karoorfamee karoora raawwachuu danda'amuunis himaniiru. Oomisha albuudaa gabaa alaatiif dhiyaaterraa hanga ammaatti galiin doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 85 ol argamuun himameera. Oomisha gabaa biyya keessaatiif dhiyaaterraa immoo galiin birrii biiliyoona 1 ol argamuu himaniiru. Damichaan lammiileen 47,000 fi 496 carraa hojii dhaabbii fi yeroo uumuu danda'amuun dubbatameera. IMF liqii doolaara miiliyoona 248 Itoophiyaaf raggaasise. Fandiin maallaqaa addunyaa IMF gulaallii marsaa lammaffaa jimaata kaleessaa taasisee liqii doolaara miiliyoona 248 Itoophiyaaf raggaasisuu ibse. Liqii amma eeyyamame dabalatee IMF walumaa galatti doolaara biiliyoona 1.611 Itoophiyaadhaaf raggaasiseera. Hojii riiformii IMF'n deeggaramu haala gaariin deemaa jiraatus deeggarsi piroojeektiileef taasifamu hanga barbaadamuu gadi ta'uu eeruun hojiin harka qalleeyyii gargaaruuf baajata barbaachisu ramaduun wal qabatee hojjetame gadi aanaa ta'uu IMF gama isaatiin beeksiseera. Ulaagaalee barbaachisoo biroo guutamuu eeruun sababa gulaalliin akkaawwantii baankii biyyaalessaa Itoophiyaa bitootessa bara 2025 dabarfameef gulaalliin caasaa duubatti harkifachuu dhaabbatichi ifoomseera. Itoophiyaan jijjiirama diinagdee guddaa taasisuu hordofim liqiin paakeejii doolaara biiliyoona 3.4 IMF irraa kan argattu yommuu ta'u jijjiiramni diinagdee adoolessa keessa raawwatame kunis sirna gabaa sharafa alaa irratti hundaa'ee akka jijjiiramu dubbataniiru. Akka gaggeessaan baankii biyyaalessaa Maamoo Mihiratuu jedhanitti jijjiiramni diinagdee kun Itoophiyaan IMF baankii addunyaa fi liqeessitoota biroo irraa doolaara biiliyoona 10.7 akka argattu eeree ture. Ce'umsi gabaa walabaa irratti taasifamu dagaagaa dhufeera. Itti aanaa hojii gaggeessa IMF Neegeel Kaarar gama isaaniitiin yaada kana kaa'aniiru. Imaammanni gabaa haaraa kun gabaa tasgabbeessuu eeruun taateen kun dhiheessii sharafa maallaqaa alaa irraa akka dabalu taasisa jedhaniiru. Jijjiiramni haa jiraatu malee gabaa keessaa fi itti fufiinsaan to'achuun barbaachisaa ta'uu Kilaark dubbataniiru. Sharafa alaa to'achuu fi imaammata liqii sirnaan hordofuu gabaa tasgabbeessuu keessatti murteessaa ta'uu IMF gama isaatiin ibseera. Akkaataa hojimaata G20tiin yaaliin Itoophiyaan liqii dheereffachuudhaaf taasiftu beekamtii kennuun eeruun tarkaanfiin gariin fudhatamuu Kilaark eereera. Gulaallii marsaa sadaffaa taasifamuun duratti waliigalteen wal hubannaa liqeessitoota waliin mul'atu eeraniiru. Liqiin raggaasifame kun waliigalteen hojjettoota boordii IMF fi hangawoota Itoophiyaa gidduutti gamaaggamamee ture hordofee gulaalliin marsaa tokkoffaa kanaan dura taasifameen boordiin IMF doolaara miiliyoona 340.7 sadaasa 18 bara 2024 Itoophiyaaf raggaasisee turuun ni yaadatama. Daandiin qilleensa Itoophiyaa hooggantoota duraaniif beekamtii laate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa hooggantoota duraanii dhaabbatichaa dursaa turaniif beekamtii kenneera. Hooggantoota dhaabbatichaa sadarkaa hooggansaa gara garaatti tajaajilaa turan obbo Girmaa Waaqee fi Tawalda Gabramaariyaam dabalatee kanneen dhaabbatichi sadarkaa ammaa irra jirurra akka gahuuf gumaacha ol'aanaa taasisan jedhee beekamtii kenneera. Hooggantoonni kunneen daandii qilleensa Itoophiyaa waggoota darbaniif daandii milkaa'inaa irraa akka imaluuf kanneen qooda isaanii bahatan jechuun ragaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa argame ni mirkaneessa. Itoophiyaatti gibirri dachaa dabaluun hojii irra ooluun uummatatti yaaddoo uume. Jalqaba torbaan kanaa guyyaa kibxataa darbe amajjii 14 bara 2025 miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaan seera gibiraa qabeenya haaraa irratti erga marii taasisanii booda mormii 4 fi sagalee hin kennamne 10 raggaasiseera. Miseensonni mana marichaa tokko gibira qabeenya qofa osoo hin taane gibira karaa garaagaraa mootummaan kaa'aa jiru yaaddoo uumeera jechuunis yaada isaanii kan qeeqaa kaasaniiru. Mootummaan federaalaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017tti galii gibiraa caalaa walitti qabuu akka danda'u yaaduun karoorfamee baay'ee diriirfamee qabaachuu isaa karoora bara baajataa mana marichaatiif dhiyeesse irratti ifa taasisee ture. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed baatii lamaan dura ibsaa mana marichaatiif taasisaniin mootummaan bara baajataa 2017tti birrii tiriliyoona 1.5 gibira irraa walitti qabachuuf karoorfachuu dubbatee ture.
Seerawwan gibiraa mootummaan hojiirra oolchuudhaaf karoorfate keessaa fooyya'insi taaksii dabalataa, gibira magariisaa fi gibira qabeenyaa kanneen argamanidha. Aanga'oonni mootummaa irra deddeebiin gibirri diinagdee irraa walitti qabamu akka walitti hin qabamnee fi bu'uura gibiraa bal'isuu barbaachisaa ta'uu dubbatanii turan. Ogeessi bulchiinsa maallaqaa UK'tti argamu Dr. Abdurrahmaan Muhammad gama isaaniitiin baasiin mootummaan baay'achuudhaan fedhiin maallaqaa ol aanaa ta'uu hordofsiiseera jedhan. Dr. Abdurrahmaan Muhammad waggoota 20 darbaniif madda galii gochuun kan itti fayyadame liqaa biyya alaa fi biyya maallaqaa maxxansuun baankii biyyaalessaa irraa liqeeffachuu akka ture kaasuun kun mataansaa caasaa mootummaa akka bal'atu taasisaa jira jechuun dubbateera. Ogeessichi baasiin mootummaa dabalatee dhufuun akkasumas liqaan kana dura madda galii muummee tureef maallaqaa maxxansuu hir'isuudhaan hordofee maddi galii irraa barbaachisaa ta'uun dubbatee ture. Mootummaan gama isaatiin liqii fi baasiin akka wal hin madaalle kana sirreessuuf tokkoffaa baasii hir'isuu yookaan galii dabalataa dabaluu fi kan Dr. Abdurrahmaan baasii hir'isuudhaaf ammoo fedhii akka hin agarsiifne jechuun yaada garaagaraa ibsamii turan. Mootummaan kanaan dura baasii haguuguudhaaf maddeewwan galii itti fayyadamaa ture cufamaa dhufuun isaanii kan kaasan ogeessi diinagdee kun gibira akka malee baasii mootummaa ittiin haguugamutti fayyadamuu yoo qabaate hawaasni gibira ol aanaa kaffalchiisuu danda'u jechuun yaada isaanii kaa'aniiru. Gosaawwan gibiraa mootummaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 hojiirra ni oolfamu jedhame keessaa tokko kan ta'e gibirri qabeenyaa dhiibbaa dachaa uumeera jechuun mormii kaasaniiru. Bakka bu'aan paartii ABN Dr. Dassaaleny Caannee amma kallattiin dhiibbaa gibiraa waliigalaa amma jiruun yoo ilaalame hawaasarraa fi dandeettii gibiraa taaksii mootummaa walitti qabuun barbaachisaa akka hin taane yaada kaasanii turan. Haala taaksii ammaa jiruutiin mootummaan sadarkaa itti baasiiwwan itti haguugurra gaheera kan jedhan Dr. Dassaaleny mallaqni kun walitti qabamaa kan jiru kutaalee hawaasaa gatii gadi aanaa qaban keessaa jechuun kan dubbatedha. Itoophiyaa fi Keeniyaan akkaataa shororkeessummaa tumsaan ittisuu danda'an irratti waliin mari'atan. Itoophiyaa fi Keeniyaan akkaataa shororkeessummaa dabalatee yakkoota gurmuun raawwatamu tumsaan ittisuun danda'amu irratti marii geggeessaniiru. Daarektarri ol'aanaan tajaajila nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto waliin Naayiroobiitti mari'ataniiru. Shororkeessummaa fi yakkoota gurmaa'uun ittisuun biyyoota gaanfa Afrikaa gidduutti tumsa akka gaafatu ta'uu marii isaanii keessatti kaasaniiru. Kanaafis Keeniyaan tasgabbii fiduuf tumsitootaa fi biyyoota ollaa waliin akka hojjetu ta'uu pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniiru. Kaabineen Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa raggaasise. Mootummaan Israa'el waliigaltee haaraa Gaazaa dhukaasa dhaabuu fi namoota booji'aman hiikuu taasifame raggaasisuun dilbata boruu irraa kaasee akka hojiirra oolu murtee dabarseera. Mootummaan mariin kunis sa'aatii dheeraaf itti fufee boodam irratti waliigahii kana godhameen waliigaluu yoo himan ministeeronni lama garuu waliigaltee kana mormaniiru. Kaabineen nageenyaa kanaan dura waliigaltee kana raggaasisuuf yaada dhiheessee ture kaayyoo waraanaa kanaan galma ga'uun deeggarra jechuun ministeerri muummee Benjaamin Netanyaahuu ibsaniiru. Waajjirri ministeera muummee fi Hamaas lamaan isaanii iyyuu bal'ina waliigaltee kanaa xumurree jedhanii erga dubbatanii sa'aatii muraasa boodam kunis giddu galeessummaa Kwaatar, Ameerikaa fi Masriin kan labsamedha. Waliigaltee marsaa jalqabaa torban ja'aaf turu kanaan lammiileen Israa'el 33 kan Hamaas wayita walitti bu'iinsa ji'oota 15 dura jalqabu bute hidhaa kan gadi lakkifaman ta'uu fi Israa'eloonnis namootaa fi loltoota Filisteen dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaa Israa'el keessatti hidhaman gadi dhiisti jedhamee eegama. Humnoonni Israa'el naannoo Gaazaa uummanni baay'inaan jiraatu keessaas ni ba'u Filisxeemonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an irratti akka deebi'an akkasumas ni hayyamamaaf konkolaattonni gargaarsaa dhibbaan lakkaa'aman ammoo gara Gaazaatti ni seenuu jechuun ni dubbatama. Marii marsaa lammaffaa kana namoota butamanii hafan gadhiisuu humnoota Israa'el guutumatti ofirraa baasuu fi tasgabbii waaraa deebisuuf kaayyeffate guyyaa 16tti ni jalqaba jedhaniim. Marsaan sadaffaa fi dhumaa Gaazaa deebisanii ijaaruu waan waggoota fudhachuu danda'uu fi booji'amtoota hafan deebisuu keessatti of keessaa qaba. Kaabineen nageenyaa Israa'el waliigalticha raggaasisuuf walgahii ta'eera. Kwaatar namoonni butaman marsaa jalqabaatiin gadhiifaman dubartoota, siivilii, loltoota dubartoota, daa'imman manguddoota, namoota nagahaa dhukkubsataa fi kanneen madaa'an akka ta'e dubbataniiru. Israa'el akka jettetti guyyaa jalqabaa waliigalteen hojiirra ooluu jalqabutti namoonni butaman 3 akka gadhiifaman kan eeggamu yommuu ta'u, torbaan ja'aan dhufan keessatti gareewwan xixiqqoo dabalateen yeroo yeroon akka gadhiifamu ni eeggama jedhan.
Onkoloolessa torba bara 2028 haleellaa daangaa qaxxaamuraa kanaan dura hin argamne garee hidhattoota Hamaas Israa'el irratti banameen namoota gara 1,200 ajjeesuu fi namoota 251 butanii fudhataniiru. Waraanni Israa'el haaloo ba'uudhaaf Hamaas kan Israa'el, Ameerikaa fi kanneen birootiin shororkeessummaadhaan farrajame irratti duule jalqabde. Ergasiyaas gaazatti namoonni 46,870 ol ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa naannoo sanaa kan Hamaasiin geggeeffamu yeroo yerootti gabaasaa tureera. Namoonni miiliyoona 2.3 ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Irra caalaan isaanii qe'ee isaanii irraa kan manca'ee fi carraaqqii namoota balaaf saaxilamanii gargaaruu keessatti hanqinni nyaataa, boba'aa, qorichaa fi bakki jireenyaa cimaan isaan mudachaa uummata jirudha. Israa'el namoota butaman keessaa 94 ammallee Hamaasiin qabamaniiru kan jettu yommuu ta'u isaan keessaa 34 du'aniiru jedhamee amanama. Kana malees lammiileen Israa'el 4 waraana dura butamanii kan turan yommuu ta'u isaan keessaa 2 du'anii 2 lubbuun akka jiran tilmaamamaa jira. Mootummaan Israa'el waliigaltee kana irratti sagalee kennuu isaa dura ministeerri aadaa paartii Liikid Miikii Zohar akka jedhutti kun murtee baay'ee rakkisaadha, garuu ijoollee dhiiraa fi kan dubartii hundi gara biyyaatti deebi'uu isaanii arguun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef deeggaruuf murteessaadha jechuun dubbateera. Garuu ministeerri nageenyaa biyyaalessaa warra mirgaa fagoom Itaamaar Ben Gaavir shororkeessitoota umrii guutuu itti murtaa'e namoota booji'amaniif jijjiirraa gadhiisuu dabalatee bal'inni waliigaltee kanaa suukanneessaa ta'uu ibsuun ministeeronni biroos akka isaanitti makaman gaafataniiru. Kamisa darbe Ben Gaavir paartiin isaanii Jewish Power yoo waliigalteen kun ragga'e tumsa paartii biyya bulchuu waliin qabu keessaa akka bahu beeksisanii turan. Garuu mootummaan paarlaamaa keessatti hin kuffisu, waraanni Hamaas irratti humna guutuu yoo itti fufe garuu akka deebi'an dubbatanii turan. Namni siyaasaa biraa waliigaltee kana morme ministeerri maallaqaa Baazaaleel Stoomrich gama isaaniitiin marsaan jalqabaa erga xumuramee booda waraanni kun yoo itti fufuu baate paartiin isaanii Religious Zionist jedhamu gadhiisa jechuun dubbatanii turan. Haalli marsaa sadii kun maatii namoota ugguramanii tokko birattis qoodamiinsaa fi yaaddoo uumeera. Marsaan jalqabaa erga xumuramee booda firoottan isaanii gaazatti akka qaggotamanii fi sodaa qabaachuu marsaa lammaffaatiif sadaffaa hojiirra akka oolu mootummaan gaafachaa jiru. Guyyoota 469 namoota jaalannu irraa adda baanee ammoo dhumarratti abdiin jira jechi jedhus dubbatamaatiin jira. Waliigalteen kun hanga dhumaatti hordofamuu qaba. Nama hunda gara manaatti fiduu fi waraana kana xumuruuf ammoo nama hunda deebisuu fi gara idileetti deebi'uun dirqama jechuunis paarlaamaa keessaa warri dubbatan ni jiru. Sagaleen mootummaa kamisa darbe ni kennama jedhamee eeggamaa ture, garuu Netaniyaahuun Hamaas kutaalee waliigalaa kana irraa diiguu ergaa himatee booda walgahiin kun harkifatee ture. Jimaata kaleessa ammoo ministeerri haqaa Israa'el tarree hidhamtoota Filisxeen 95 kan ta'an maxxansee ture yoo ta'u isaanis qaama garee jalqabaa gadi dhiifaman keessaa tokko ta'uu ibseera. Isaanis dubartoota 69, dhiirota 16 fi daa'imman umriin isaanii hin geenye 10 kan of keessatti qabatu ta'uu Associated Press gabaaseera. Jimaata darbee walgahiin Kaayirootti geggeeffame mala waliigalichi hojiirra ooluuf oolan irratti mari'achuu isaa qondaalli ol'aanaa Masrii BBC'tti himee ture. Qophiin barbaachisaa ta'e hundi waliigaltee irra gaameera. Kunis kutaa hojii waloo ijaaruun seera kabajuu mirkaneessuu dabalatee bakka bu'oota Masrii, Kwaatar, Ameerikaa, Filisxeemii fi Israa'el kan hammatu ta'uu qondaalli kun dubbatanii turan. Yeroo dhukaasa dhaabuu kanatti konkolaattonni gargaarsaa 600 ol ta'an Gaazaa akka seenan haala mijeessuu irratti waliigaltee irra gahaniiru. Kunis giddu galeessummaa guyyaa guyyaadhaan konkolaattota fe'umsaa 43 kan UN gabaase irraa dachaa 14 ol dabaluu gaafata. Garuu bakka bu'aan dhaabbata fayyaa addunyaa Gaazaa Riik Pepperkon ulaan raafaa gama Masrii fi ulaan biroo banamee carraan jiru baay'eedha jechuunis dubbateera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dameen eegumsa fayyaa barbadaa'ee deeggaruuf hospitaala dursanii hojjetan hedduu dhiyeessuufis karoorfateera. Hospitaalota Gaazaa 36 keessaa walakkaan isaanii hojii kan hin hojjenne yommuu ta'u, kaan ammoo gartokkeen qofa kan hojjetanidha. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu roobii galgala labsame as haleellaan hedduun Filisxeemota irratti raawwatamu warri Filisxeen gama isaaniitiin dubbachaa turaniiru. Dhaabbanni ittisa siivilii Gaazaa kan Hamaasiin geggeeffamu akka gabaasetti ergasii haleellaa Israa'el raawwatteen dubartoota 32 fi daa'imman 30 dabalatee walumaa galatti lammiileen Filisxeem 117 ajjeefamaniiru jechuun dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa waan waliin turtaniif galatooma.